Hashamar ka fuudhee jalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota leelaa shoo akkam jirtu fayyaa jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa naaf taatanii har'allee viidiyoo haaraadhaan deebi'ee dhufee jira. Yeroo jalqabaatiif gara mana kootii kan dhuftaan please subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas mallattoo bilbilaa gadhuudhaan notification daddafee akkasiin dhufu gochuu ni dandeessu. Galatoomaa daawwadhaa har'a wanti nani fidee dhufe wanta fuula keenyaaf nu fayyadu jechuudha. Bayyen keessan hin beektu dammee baay'ee gaariidha. Loomillee ani loomii baay'een fayyadamu. Sababni isaatis loomii qofaa isa baay'een keessa sukkaara wajjin waan akkasii yoo fayyadamtan loomiin qodaa namaa guba. Kanaafuu wanti qodaa namaa gubu keessattuu fuulli keessan goggogaa warra ta'eef gaarii miti jechuudha. Kanaafuu garuu amma hirdii wajjin jechuudha. Hirdi wajjin xiqqoo ishee fayyadama jechuudha. Xabbitaa lama qofa fayyadama. Hirdii maankaa lama. Hirdii maankaa lama. Ani amma fakkeenyaaf yeroo baay'eedhaaf yoo barbaadan maankaa lama gochuu hin dandeessaa. Yeroo xiqqoodhaaf yookiin immoo har'aaf guyyaa lamaaf guyyaa sadii qofaaf yoo barbaadan maankaan tokko gahaadha jechuudha. Okay, ani maankaa lamaan fayyadama. Maaliif yeroo hunda hojjechuun barbaadu waan ta'eef jechuudha. Hirdii maankaa lama. As bira immoo dammatu jira. Damma duraan illee isinitti argisiisee jira. Damma yeroo baay'ee naaf fayyadama. Harka kiyyaan viidiyoo waraaban jira waan ta'eef maankaan. Okay. Hirdii maankaa lama, damma maankaa lama. Maankaa keessaan dhumne akkanaan hin jenne ka. Amma inni keessa sirriitti xab godhee fixutti ni eegu. Yeroo kiyyaatti fudhata waan ta'eef jechuudha. Maankaa isa lammaffaa jechuudha. Kanumaan waliin makaa okkee rakkoon qabu. Kinoo loomiin xiqqooma fayyadama isiniin jedheen jira. Bishaan loomii. Gimmaasha isaa itti fixuun qabu. Okay. Gimmaasha isaa finne tokkuma fayyadame jechuudha. Okay, walitti mammakadheen jira. Har'a isinitti dhiyaadheen jira. Fuula kiyya sirriitti akka ilaaltan waan barbaaduuf jechuudha. Okay, uumaa tokko reefuun dhiqadhee fuula kiyya. Hirdii namman hojjedhe san dibadhee isinitti argisiisa. Akka jaalatan abdiin qaba. Akkuma duraa isiniin jedhu waan fuulatti fayyadamtan akkasumas immoo wanta rifeensaaf fayyadamtan tokko yeroo lama laaltanii narraa baduu didee jettanii dhiisna. Please dhugaa isiniin jedha. Amma jijjiirama argitanitti irra deddeebi'aa fayyadama. Ana fuulli kiyya zayita qaba. Zayita qaba yeroo isiniin jedhu amma dhiqadheetumaan saamunaadha yeroo dhiqadhee xiqqoo ture daqiiqaa 30 yoon turu. Oilii face baqa. Fuulli kiyya oilii yookiin immoo zayita oomisha maal akka ta'e hin beeku. Dry face እና oil face አለ አይደለ? isa jechuudha. Kiyya fuula zayita qabu keessaa tokkodha jechuudha. Fuulli zayita qabu buguriin adda addaa sinirratti ba'uu danda'a. Fuulli keessan kan zayita qabu yoo ta'e jechuudha. So kanaafuu wanta akkanatti mana keessatti argannu fayyadamneetoo fuulli keenya akka gurraacha hin hafne yookiin immoo bugurii yookiin finnisni fuula irratti nu ba'u suni akka nurratti hin hafne gochuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu wantuma mana keessan keessatti argattan
biyyas kan jirtan akkasumas immoo biyya Arabaa garagara kan jirtan haala salphaadhaan argachuu hin dandeessu wanta fuula keessa siniif fooyyeessu jechuudha. Akkaataa sirriitti sin argitan hin barbaada waan ta'eef ifa manaaf godhaa. Okay. Amma sinirratti sinitti mul'ata jedheetii yaada. So osoo abdiin kutatee waan tokko yeroo fayyadamtan warra rifeensatti fayyadamtan keessattuu jechuudha. Rifeensa yeroo tokko yeroo lama fayyadamtanii jijjiirama arguu hin dandeessan. Akkasinii dheeratu yoo barbaadan yeroo dheeraadhaaf kan fayyadamu qabdan jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf maaskii garagaraa nyaata qopheessuu fi qabdan rifeensa keessanii akkuma duraa siniin jedhu akkasumas immoo fuula keessan irratti wanti adda addaa yeroo bahu bugurii fi innis yeroo sin irratti bahu mana keessan keessatti waanuma xiqqoorraa argattanii ofirraa balleessuu ni dandeessu jechuudha. Mee fuula kee asirratti ilaala. Waan xiqqootu narra jira. Argitanii ammas biratti waan gugurraachatu narra jira jechuudha. Osoo cal jedheetuma uumaa fayyadamuu baadhee narratti baay'ata. Garuu yeroo waan tokko fayyadamtan sinirraa bada jechuudha. So kana lomii xiqqoo ishee hirdii maankaa lamaa fi dama maankaa lama jechuudha. Okay, amma kuni baay'eedha. Torbeetti yeroo lama kan fayyadamtan yeroo ta'e waan tokko guyyaa guyyaadhaan garuu gaarii miti. Torbeetti yeroo lama yeroo darbeerree maal isinitti argisiise viidiyoo damaa fi maalidhaan isiniif hojjedhe. Waan hundumaayyuu torbeetti yeroo lama guyyaadha yoo ta'e qodaan keessaniyyuu dadhabuu danda'a jechuudha. Kanaafuu torbeetti yeroo lama fayyadama. Rifeensa keessanillee yeroo maasaaj gootan guyyaadha nama fakkeenyaaf rifeensa keenya hin filla yoo taane zayita ofii isaatii oomishuu qaba rifeensi keenya. Zayita ofii isaatii oomishu san hin fixaa jechuudha. Kanaafuu isa yoo fixe immoo rifeensi keenya osuma halluu adda addaatti illee dibannee halluun isaa baay'ee badaa ta'a jechuudha. Hin goggoga. Kanaafuu guddachuu illee hin danda'u. Hin tabalaasha yookiin immoo hin badaa jechuudha. Kanaafuu guyyaadhaan hin fayyadamina waan fayyadamtan tokko qodaan keessan hin dadhaba waan ta'eef torbeetti yeroo lama kanallee fayyadama. Okay. Xiqqoo ishee harkarra godhadheetan ani akkuma isiniin jedhe yeroo hundumaa harka kiyyaan hin dibadha waan hundumaa buruushii fayyadamu beekusi. Yellow ta'e na argitu kan ija keessan jala jechuudha. Ija keessan jala baay'ee si fayyaduu danda'a. Keessattuu warri hirriba gahaa hin rafne kun dibadhee fixee hin jira. Maal fakkaate? Baay'ee nama jibbisiisu. Daqiiqaa 30 ofirra tursiisna. Dirqama daqiiqaa 30 eeguun jechuun sinitti asuma nan xumura dirqama dhiqadhee sinitti harkisiisuun qabu waan ta'eef jechaadha. So akkuma siniin jedhu as jalaaf baay'ee gaariidha. Baay'een keenya biyya Arabaa yeroo hojjennu keessattuu ijoollee daa'imman warri qabdan daftanii raftanii hirriba illee ganamaan kaatu. Kanaafuu as jalli nu gurraacha jechuudha. Hirribni gahaa waan hin rafneef as jalli keenya iji keenya jalli hin gurraacha jechuudha. Goggogee jira. So baay'ee si fayyada jechuudha. Warri hirriba gahaa hin rafne akkasumas immoo hirdiin kun jechuudha. Baay'ee keenya irratti bugurii yoo bayu kan madaa'u kan dhiigu jira. Akka madaan goggoguuf illee hin gargaara jechuudha. Ani osoo waa'ee YouTube kanaan barin osoo dur jechuudha yeroon baadiyyaa jiru rifeensi kiyya keessi
intini qaba madaa keessisa duraan madaa yeroo madaa'u harmeen tiyyanaaf dibdi turte daa'imummaa kiyyaan sirriitti yaadadha hirdiinaaf dibdi turte hirdiin kun madaan keenya akka goggogu godha jechuudha nuti immoo isaanirra kan beeknu kaamma social media jira barumsa garagaraa arganne wanta akkasiitti fayyadamuun carraa keenya okay jidduudhaan deemeen ture waamameen deeme iqadheetan dhufe jechuudha daqiiqa 30 darbee jira ergasiiti akkas jira fuulli kiyya akkuma isiniin jedhe obsaan waan tokko yeroo fayyadamtan obsaan irra deddeebitanii fayyadamuu qabdanii daftanii abdii kutuun qabdanii anaaf illee yaada keessa share naaf godha galatoomaa sinan jaaladha sinan kabajaa warra jaalatanii channel koo hordoftan jechuudha nagaannaaf tura viidiyoo itti aanu nama wal arginutti bye bye sinan jaaladha yeroo jalqabaatiif karana kan dhuftan subscribe gochuu hin dagatina galatoomaa